wanti ati irra deddeebitee yaadduu fi ilaalchi ati ofii keetiif qabdu gaarii yoo ta'e boqonnaa sammuu fi gammachuu siif kenna. Faallaa kanaa wanti ati yaaddu yaada gadhee yoo ta'e immoo dhiphinaa fi yaaddoo cimaa si keessatti uuma. Yeroo hedduu dhimma rakkoo si qunnamee qofa irra deddeebitee kan yaaddu yoo ta'e rakkinichi kan duraa caala cimee guddatee kan hin furamneeyyuu fakkaatee sitti mul'achuu danda'a. Fala rakkoo sanii yaaddee gaafa furmaata barbaaduu eegaltu garuu hedduu salphaa akka ta'e hubattee kana durayyuu dhimma laafaa san furuu dadhabdee maaliif hangas hunda akka dhiphataa turte gaaffii sitti ta'utu mala. Wanti namni kamuu irraanfachuu hin qabne addunyaa tanarratti namni hin rakkanne tokkollee hin jiru. Garaagarummaan kan uumamu garuu haala nuti rakkoo nu qunname san itti ilaalluudha. Inni tokko rakkoo isa qunname guddisee gaara geessuun xaxaa jiruutiin jiruu isaa dhangaggeessa. Inni kun immoo rakkoon hamma fedhe guddaa ta'e iyyuu yoo isa qunname salphisee fala qofarratti xiyyeeffatee furmaata itti kennee gammachuu jiruu isaa dhandhamaa jiraata. Kan ofii hojjechuu dandeettu ofii keetii hojjedhu. Eeyyen kan ofii keetii furuu dandeettu nama biraa itti hin eegin. Kana yoo siin jedhu garuu waanuma hunda ani hin danda'u jettee akka itti hin dhiifne. Wanti hunduu yaaliin dura akka ulfaatus hin dagatin. Eeyyen wanti hunduu irra deddeebitee yoo yaaltu salphataatiin deema. Humni ati qabdu kan ati beektuu fi kan ati yaaddu olitti hedduu cimaadha. Cimina keessa keetii immoo kan argitu yoo irra deddeebitee yaalteedha. Yaaliitii kufii ammas irra deddeebi'ii yaali. Har'a yoo hin milkoofne boru ni milkoofta. Har'a yoo hin furamne immoo guyyaa tokko ni furama. Murteessaan osoo abdii hin kutatin hanga dhumaatti itti fufuudha. Deeggarsa si barbaachisu namoota biraa irraa gaafachuu hin sodaatin. Namoota si deeggaruu danda'an deeggarsa barbaachisaa ta'e gaafadhu. Kan Rabbii immoo Rabbiif dhiisi. Yeroo hedduu ilaalcha nuti rakkoo sanaaf qabnutu rakkinicha guddisee nutti mul'isa malee rakkoon guddaa jedhamu kan hin furamne tokkollee hin jiru. Waan fedhellee yoo taate rakkoo guddiftee hin ilaalin. Rakkoon kamuu humna Rabbiin siif kenne hin caalu. Rabbis rakkoo ati baachuu hin dandeenye tokkollee sitti hin baachisu. Osomaa sitti baachiseeyyuu si cimsuuf yoo ta'e malee si kuffisuuf hin ta'u. Yeroo tokko tokko immoo Rabbiin kan qormaatamtuuf dadhabina kan kee akka mul'iftuuf osoo hin taane cimina kan kee kan ati ni qaba jetteeyyuu tilmaamtee hin beekne akka argattuufidha. Eeyyen Waaqni kan ati of beektuu olitti si beeka. Kan ati ofii beektuu olittis siif beeka. Hedduu galatoomaa fayyaa naaf ta'a.